Yakkamaan yakka ajjeechaa haadha manaa isaa irratti raawwate hidhaa umurii guutuun adabame. Godina Wallagga Bahaatti barsiiftuun sababa jijjiirraa hiddoo barsiistuutiin lubbuu ofii dabarsuun dhaga'ame. Himatamaan daa'ima ijoollee umuriin ishii gaa'elaaf hin geenye waliin saalquunnamtii raawwatee adabbii hidhaa cimaa waggaa 4 fi baatii 11tiin adabameera. Yakkamaan yakka ajjeechaa haadha manaa isaa irratti raawwate hidhaa umurii guutuun adabame. Caamsaa 5/2018 yakkamaan maqaan isaa Huseen Muhammad Usmaa'il jedhamu jiraataa godina Baalee aanaa Harannaa Bulluk ganda magaalaa Angeentutti kan ta'e seera yakkaa bara 1996 bahee keewwata 539 bira darbuun itti yaadee yakka ajjeechaa sababa kanaan dura haadha manaa isaa duutuu Ruqayyaa Hasan walitti bu'iinsa uumamee turen gadoo qabachuun himataman. Kun gaafa guyyaa 10 ji'a jahaffaa 2018 ganama keessa sa'aatii 3 yeroo ta'u daa'imman kun arfanuu narraa galchii kiyyaa miti jechuun lola kaase. Baanga yookaan gara jala fuudhee duuba isheen yeroo jalaa baqachuuf fiigdu ulfa ji'a 3 garaa waan qabdu fiiguu dadhabdee jalatti yeroo kuftu bakka kuftetti morma ishee gara bitaa irratti baanga yookaan garaja kana qara qabuun deddeebisee rukute. Ammas fuula ishee keessatti irra deddeebisee rukutee harka bitaa ishees baangaa waan dhaheef haala hammeenyummaa fi suukaneessaa ta'een achumatti ishee yeroo ajjeesu eeruu hawaasni poolisiif kenneen iddoo sanitti harkaa fi harkatti ciraa itti ajjeese waliin qabamee to'annaa seeraa jala oole. Gareen qorannaa yakkaa waajjira poolisii aanaa Harannaa Bulluqii fi abbaan alangaa aanaa Harannaa Bulluq waliin ta'uun irratti erga qulqulleessanii booda mana murtii ol'aanaa godina Baaleetti abbaa alangaa aangoo qabuuf erganii. Abbaan alangaas himata isaanii mana murtii ol'aanaa godina Baaleetti dhiyeesse. Manni murtii ol'aanaa godina Baalees dhimma kanaan ragaa abbaa alangaa dhiyeessee bu'uura godhachuudhaan erga qulqulleessee booda balleessaadha jechuun himatamaa kanaaf fakkaatota akka isaanii barsiisaa ni akeekkachiisa jedhee dhaddacha gaafa guyyaa 5 ji'a salgaffaa 2018 ooleen adabbii hidhaa umurii guutuu adabeera. Godina Wallagga Bahaatti barsiiftuun sababa jijjiirraa hiddoo barsiistuutiin lubbuu ofii dabarsuun dhaga'ame. Barsiistuun lubbuu ofii dabarsites Lalisee Tufaa jedhamti. Barsiiftuun kun magaalaa Laqamtee mana barumsaa Daalloo sadarkaa lammaffaa barsiisaa kan isheen turteesi. Jalqaba erga achi deemteen boodarra jijjiirraa xumurtee dhaabbiin achi galtee turtee jedhu namoonni keessa beekani. Boodarra jijjiirraa isaanii biiroon barnootaa seera maleessa jechuun haquu himaniiru. Barsiistuun kun biiroo barnoota Oromiyaa fi waajjira barnoota magaalaa Laqamteetti deddeebitee furmaata erga dhabdeen booda abdii kutuun lubbuu ishee balleessuun himame. Jijjiirraan barsiisota hedduu sababa seera maleen haqamullee seera guutanii jijjiirraan raawwatameefis walumaan jalaa haqamee jedhaniiru. Dhimmi jijjiirraa bakka hojii barsiisotaa dhimma barsiisonni dararaa guddaa ittiin argan akka ta'e barsiisonni yaada isaanii kennan ni himu. Jijjiirraan bakka hojii nama maallaqa qabu yookaan fira angawaa mootummaa qabutu argata jedhu barsiisonni komii kaasani. Sababa kanaan barsiisota hedduun haqni isaanii jallatee jireenyi isaanii akka jalaa faca'ee dubbataniiru. Mirga keenyaaf falmanna yeroo jennu qaamni nama dhaga'u hin jiru kan jedhan barsiisonni yaada isaanii kennan seenaan barsiiftuu Lalisee Tufaa seenaa barsiisota hedduu akka ta'e ni himu. Nama maallaqa yookaan fira angawaa mootummaa hin qabne namni abbaa kanaatu jedhuun hin jirus jedhaniiru. Himatamaan daa'ima ijoollee umuriin ishii gaa'elaaf hin geenye waliin saalquunnamtii raawwatee adabbii hidhaa cimaa waggaa 4 fi baatii 11tiin adabameera. Himatamaan maqaan isaa Hanaa Abdallaa jedhamu ijoollee daa'ima umuriin ishii gaa'elaaf hin geenye waliin saalquunnamtii raawwachuuf yaaduun gaafa guyyaa 25 ji'a 3 bara 2018 tilmaamaan halkan keessa sa'aatii 4 godina Harargee lixaa Aanaa Ciroo Araddaa Laaloo Guddoo jedhamu keessatti ijoollee daa'ima umuriin ishee waggaa 15 hanga 17 taatu kan maqaan ishii A'aa jedhamtu siin fuudha jechuun saalquunnamtii wajjin raawwate jechuun abbaan alangaa Aanaa Ciroo himata irratti himannaa yakkaa saayyaa bara 1996 bahee keewwata 626 muraa tokko jalatti kan hundeesse yoo ta'u himatamaan dhaddacha irratti dhiyaachuun gocha yakkaa ittiin himatame kana
raawwachuu dhabuu ibsuun jecha kan kenne yoo ta'u manni murtii abbaa alangaa raagaa qulqulleessuun himatamaan gocha ittiin himatame raawwachuu waan mirkaneesseef himatamaan akka ofirraa ittisu kan ajaje yoo ta'us himatamaan raagaa ittisaa dhiyeessuun ofirraa ittisuu hin dandeenye waan ta'eef balleessaa qaba jechuun murtii balleessummaa kennuun dhaddacha gaafa guyyaa 4/9/2018 ooleen seera yakkaa bara 1996 keewwata 625 muraa tokko jalatti himatamaan barsiisa fakkaattota isaanii akeekkachiisa manni murtii aanaa ciroo adabbii hidhaa cimaa waggaa 4 fi baatii 11tiin adabeera.